Kaantiin qoftu sibira. Na jalaayina teeshi. Sibira artii miti ijaaza sitti buute moo si hin fuute gurba? Hin fuute? Wallaahi. Ayi seena. Maaliif ati baate garuu soddo kana kan buute maaliif? Oduu irraan ture isaan. Maa oduu irree turte silaa harakaata gootee baate. Laa oduu irraan ture aariin qaba beektan namatu kalee laayivii irratti of ajjeese beekta shamara wayii. Amma ishii sibira maal gooti ishiin ijaaza dhufte? Maaliif ijaaza dhufte mana isaaniiti? Hin fuute? Itti heerumte? Wallaahi. Maal dhuguma bakka mana Atamma dhuguma fuudhuu dandeessee fuutee moo? Ceeyosan. Maal jechuudha akkani? Ooftu si dabaddabdi wallaahi na amani. Ani dabaddabu dubashin maal taate akkaman? Ooftu. Eeyyiwa. Waa maaliftu? Amma quftutti dhiisi ishiin quftu nama dhuftu ana na dubbisiti. Seena. Wallaahi si dabaddabdi. Baani maal ta'ee jira kan na dabaddabu? Ate wallaahi ishiin dhiira bara ishiin dubartii asii argiteer taate garuu akka dubartii taate. Ayi quftu. Dubartii taate? Hammoo kiyya geesse silaadha. Jechuun dubartiidhaan jedhe laaltarta? Laaleen jira dubartiidha malee. Haleessa iyyuu mataa hoggaa maqafattuun arge akka dhiiratitti teessee dubartuma argixanyaadha. Akka kiyyaan kuchisiise ishii qabee deemee mataa. Ikkoo argixanyaadha dubartiidha. Baay'oo akka maal jechuun jirta. Ammaarraa. Ani feeriyaadha. Waddeenyaadha. Nan sobin hin fuute. Isitti heerumte. Maal gootiree sin biraa dhiirota baay'een mana keessa raawwaan laalu garuu dhiirota biraa maal gootisaati? Maal si duuba dhiiramti shamara? Baay'ee miti nama lama miti. Maal gootiree sin lamaan amma sa'aatii kana sin dhiirota lama biraa? Ishiin hin jirtu barshi ishiin mana jirti sikkii ishii fudhanniiti. Ammi bara halkan keessa sa'aatii torba. Seena siin galle barbaanni ana dura na dhaggeeffadhu tole. Ishiin natti mayyee maal gochuu akkasii bira dhufte amma dhiirota lama jidduudha maal akka gootu natti? Dhiirota lama bira hin jirtu ishiin. Ishee eessatti isheen? Ishiin nu bira hin jirtu na. Namichi akka nu bira hin jiru. Jawwaalicha bichaatti nu bira jira. Silkii ishee bichaatti nu bira jira. Ishiin si jammar maal gochuu sin bira dhufte sila duraa mannoo bira jirti. Jawwaalicha bichaatti nu bira jira. Dhageessu seena. Nan beeka Ahmad bootaati jirtu bootaan ishiin jirtu nan beeka bar. Saa? Bakka. Bakka atamma ishiin bootaa wannoo bira jirti miti qeerroo bira maal gochuu sin bira dhufteedha bar. Duba qeerroo bira jiraattu nu bira maal ishiin dhufne nu bira? Amma ishiin kilaasii addaa qabdi. Naam kunoota asaa jirti wallahi bira jirti. Wayini nan du'ee dhugaara. Wayini na sobdee miti. Eshi taa'ee sammoo. Seenaa hodhi shaalooshi. Amma si bira arti miti si fuulduraa sitti haasa'u jirti. Gaa'ii seenaa. Ela. Ayi seenaa. Ajendaa saamintii isinii uumee hin jira. Garuu waan tokko sitti maseenaa isa dhugaa tole. Natti amma naa barreessa akkaawuntii keetti sin eega. Adaas maratti sitti hima rakkoo hin qabu. Ishii natti maal gooti sin bira? Nu bira miti yeroo kun mana isaaniiti. Ni dingat keessumaa. Maal gochuu daddan? Mana akiste keenyaatti minaaloo ishii mana ishumee teenyaa ishii ilaaluu dhufnee dingata sitti gara isheetti agarreetti zim jenne silkii ishiitiin isheen. Malee waan keessumaa saamana keessa jiran. Birgitanyaadha. Wallah ayyumaan kun akkam inannu silaa nama mana ga'u inannu. Jechuun
daa'ima waan mucayyittiin daa'imummaa sin qabdi waan taateef yoo jaalatte si bira tokko namni dorku hin jiru garuu badaadha. Maalummaa kiina jaalatti kuftuma seenaa maan taate. Fikiranyaa hedduu qabdi bar quuftuun sanitti walii wallaale bar. Laala wanta akka hin qabu qabsi. Nuyi fikiranyaa ishiitti. Nan beekamu taane hin beeka barkan. Laala nuyi fikiranyaa ishiitti miti. Bilbilli ishii maal sin biraa godhare? Bilbilli ishiitti. Gaaffis gaafadhu. Na gaafadhu. Quuftuun mana madaami galte naan hin jenne qeerroon dhiyoo kana sa? Manni madaami mana keessan? Hai seenaa. Ayi maal naan jette gaaffis gaafadhe naa deebise malee maal taasifte? Seenaa jawaala kiyyaa siin deebisa sana. Ayyee barreessine eega. Maali? Dhiira lama jidduudha sa'aatii kana maal goote gaas qooftu? Dhiira lama jidduu sa'aatii saawaa hajjiidha amma gara keenyatti. Akka Itoophiyaa halkan keessa sa'aatii torba. Sa'aatii kana mana madaami galte hin jenneesa? Intalli kun si yaa rabbi ati baguma haadhaaf abbaa naa kennite. Yaa rabbi baguma ati haadhaaf abbaa gaarii naa kennite yaa rabbi. Haadhaaf abbaa dhabuu jechuun gaalamoota ta'uu jechuudha. Dhugaa rabbi isinitti hima. Galanni kan saati kan haadhaaf abbaa naa kenne yaa rabba tan mallee narra bulchaa isaa. Maqaa isaanii tan gadi ragaa hidhee ragabbadhee taa'aa jira. Isa caalaa immoo biyya namaa kana keessatti immoo mana madaamii mana kontiraatatitu mataa kiyya gadi qoroqqoree mana madaamii keessa na teechisaa jira. Yaa rabba tasii nan baasin ammas hin dandeessa. Yaa rabbi nan baasin mana madaamii kana. Xiqqaa kan jettu xiqqaa inatti argattu guddaa kan jettu guddaatti argattu. Suni xiqqaa tuni daa'ima xiqqaa natti fakkaatte. Innaate xiqqaatii miti ishiin cinqillaata allaati. Dhugaa rabbi isinitti hima. Wallahi nuti shamarree mana madaamii kontiraanni jiru kun jechuudha. Mana madaamii amma sa'aatii kana dhiira lama jidduudha maal gooti? Maal gooti mana dhiirati? Bar safuudha wanni kun. Bar dhiirota bar dubartii miti wanni amma bira jirtu kun. Neuriidha bar. Wallahi nama saaltana dhugaa rabbi. Wallahi safuudha wanni akkanaa safuu. Dhiira lama dubartii miti dhiira lama. Dhiyoo kana mana madaamii galte hin jenne qeerroon hin jedhe gaaffiidha gaas. Dhiyoo kana mana madaamii galte hin jenne. Mana madaamiitiin baate moo inuman seenne soba dubbiin sun. Mana madaamiitiin baane achi baate ammas achi baddee. Soba mana madaamiitii miti bar mucaanan beeka maal taatan mana madaamiin jirtu amma Itoophiyaas hin jirtu asuma jirti mucaanan beeka riyaa kiyya wani mucaan warruma Oromoo bira galtee madaamii miti warruma Oromoo bira galtee mee amma ko inin gaafadhaayyee ni laalla walumaanu. Wayne seenaa salaalee በጣም ነው የምታሳዝኑት። ክብሪ keessan akka kana ofirraa buustan dhugaa rabbi. Baay'ee tokko nama dabbara. Baay'ee tokko. Amma kana caalaa asiifachi ejjuun kun asiifachi minyifkachuun kun asiifachi akkaataa dhabuun kunoo namatti hafeetoo mataa gadi qabanii unkaan ishii daa'ima ammas geechuu tanatti miti nutiyyuu mataa keenya gadi qabnee bakka nuun malle jirra mataa keenya gadi qabnee hojjechaa jirra malee bar asii baanee minnifkachuu ejjuu dadhabneeti miti baazawwaa namni dhorku hin jiru asii xaannee bannee tooni minnifkatta hin dandeenya bar namni dhorku jira namni dhorku hin jiru wallahi ejjuun ni dandeenya nutis mataa keenya gadi qabnee dalaguun keenya bar maaliif kabajaa keenya ofirratti eegne maaliif guys manni madaami kun kabajaa namatti gooti dhugaa rabbi manni madaami kun wanni akka mana madaami kanaa gassi qabullee hin jiru wanni akka mana madaami kanaallee karoora sii godhu hin jiru taasuma yoo mana madaamiti baate akkaataan qabdu bakka jireenya kee dagatta ejjuma jalqabda san waliin utaalta kana waliin utaalta bakka ittiin argamin hin jiru maallaqallee harkatti hin qabattu karoora kee hundi dagatta kaayyoo dhufteef sana hunda dagatta
Maaliif? Mataa kee gadi qabatteetu moonuma mana madaamii takkitti galtee mataa kee gadi cabsitee onuma jiraatte oo. Anamma kunoo saa 24 laayivii irra illee fallafa. Anaa guyyaa takka alatti ba'ee suura na argitanii beektanii? Anaa takka alatti ba'ee viidiyoo waraabee beektanii? Hin jiru. Anaa takka mee alatti ba'ee tooniif suura ka'ee beekuun hin jiru. Oonu suuraas ka'e manuma madaamii keessatti naate kilaasii tiyya keessatti. Yoon viidiyoos waraabee kilaasuma tiyya keessatti. Garuu saa 24 immoo sirraa lafa. Wanni natti irratti hin jiru. Qixxuma keessanii hin jiru. Uffatuma akka keessanii uffachuu hin dadhabe malee dhiira akka keessanii walirraan korsisee walirraa buusu kana numan dhabe yoo ta'e malee wanni natti hafe jira. Garuu wanni natti hafe akka keessanii dhiira walirraan buusee walirraan korsisuu hin dandeenye. Mana madaamin jira waan ta'eef sana hin danda'u. Kun natti hafaa jira. Lammataa uffata akka keessanii guyyaarraan qaqayyaruu hin danda'u. Mana madaamii tan jira yuunifoormii malee tola hin jettu madaamiti. Akka keessanitti san bira dhaqee kana wajjinis fannifamee sana wajjinis fannifamee suuraa ka'uun natti hafeera. Sanas hin danda'u mana madaamii tan jira. Garummaa siis ba'uu nan danda'uun barbaade yoon barbaade ani karooran qabu kaayyoon qabu dhimma ishii ta'ee asii ba'ee tooni akka keessan ta'uu nan fedha nan barbaada otoo hin barbaade nin danda'a jechuun namni dhorku hin jiru. Isinis baddaniituma bar. Isinis dhokattanii mana madaamitii baddaniitti kontiraata keessaa maamataa gadi qabnee hojjennettanii baddaniit minnifkachaa ejjaa jirtanii bar. Isi dhorkaa miti nuti akka keessanii ta'uu ni dandeenya garuu karooraa fi sammuu keenyatu gannu qabeetu jiraachuu jira malee waan gannu qabeen nuti. Gin baxaa miti nama saazan turu gaarabi. Baay'uma tokko nama gubdan. Maaltu nu dhibee nu jireenya mataa keessaa minaa gabbaanyinya. Sintutti gubata boru garuu wanta ati har'a gootu kanatti akkatti gaabbitan na amana. Isa har'a gootan kanatti guyyaa tokko teessanii ayi otoo hoggaa sana akkas godhee raaddeen. Warra sirra seela akka feemasiidhattanii sin jala kaattan kun. Laayikii fi fooloo siniif rakkattan kun. Wanti sinarra namni sinarra sinitti zuuraa jiru kun booda hin jiru wanni hundumtu. Gaafa sana ayi otoon gisee sana akkas ta'ee raadde ayi otoon gisee sana akkas godhee raadde ayi otoo jettuu duuta jechuudha. Gaabbii dhimee kee guutuu gaabbitee jiraatta. Wallaahi gaabbiidhaan jiraatta dhimee kee guutuu otoo jecha jedhamtu tana afaan hin dhabdu. Ayi jecha jedhamtu tana afaan hin balleessitu. Amma sa'aatii qabdutti garuu yoo fayyadamte bar eerumuus hin dandeessa gaasina siraatan akka dubartii tokkotti mana madaamitii baatee nama si jiraachisu tokko argatteennaan nama si jaalatu tokko argatteennaan sina siraatan seeraan heerumtee nama si jaalatu wajjin jiraachuu ni dandeessa seeraan jechuun minnifkata isa wajjin kana wajjin dhiirota biyya namaa keessatti bakka haadhiif abbaan kee jirratti dhiira jidduu taa'u mojoo sanuu halkan sa'aatii malee aree dabbira sanuu hidhibee kanaan dubartii taate. Shame. Dhugaa rabbi sheemidha. Wallahi safuu. Unkaan halkan dhiira biratti argamuutii miti guyyaa dhiira biratti argamu jechuun maal akka ta'e ni beektan. Wallahi namni maatiin gaariin guddiseen beektan innaa ta'e nuti guyyaa takka ollaa keenya wajjin tasa dhaabbannee nama morman nurra citan. Wallahi haadha biyya namaa keessa bakka haadha abbaan hin jirre bakka ta'u namni shita qoxaaxaru hin jirretti dhiira hojii. Arate yara shamaroochi gadaf qabaa yara wayni salphina dhugaa rabbi salphina sanuu miidiyaa mee maadi isa godhadhaame waan barbaaddan godhaa barbaadda walirraan korsiisa walirraan buusa namni sin argu hin jiru maal gochuu miidiyaa irra dhuftan. Inteessanu laayivii keessan cufadhaa minnifkadhaa namni sin dhoorku hin jiru namni dhufee bilbila sin irratti qadaadu hin jiru. Oggaa xumurtan minnifkata keessan koottaa laayiviirra koottaa miidiyaarra maal agarsiisuu dhuftan asirra. Dhugaa rabbii bexaam itti nama addasiistu. Quuftuun jirtii dhaqii maalim godha regaas akka isheen achi jirtu nan beekaa baran mucaan natti miira. Isaan bira jirti mucayyoon. Maal taatan dhiirota lama birarti. Guddiidha. Mana madaamii galtee turte jedhee bar namtichoon. Eenyu maqaan isaa qeerroon sun mana madaamii galcheera eenyu bar. Hajji abaatuun beeku malee. Ammas achi ba'uun amma dubartiin akkanaatu otoo mana madaamiiti otoo waan barbaaddan gootanii mana madaamiin teessu.
dhugaa rabbiin teessu barte ka tokkoffaa miidiyaa barteerti lammata ejjuma barteerti gadin teessu falli gad ishiin qabu na amana otoo mana madaamii keessatti harkaan miila hiiteeyyuun teessu dubartiin akkana barteerti waan ta'eef alaala barteerti kalaas kana boodan jiraattu dhugaa rabbiin teessu maa miila fi harka ishiniin achitti hin baati dhageessanii hin baate hin baddi dhugaa rabbi baduun ooltu hoggan viidiyoo hojjechuu dhatte alaalshim viidiyoo mana dhiiratti malee hojjetamu lubbuun viidiyoo mana madaamitti malee hin hojjetamu waan jedha eenyu beeskisa sa'aatii kanaan hojjetan hin beeku ani bareeddu sa'aatii qaba waan hundumtu sa'aatii kana dhiira bira dhaqxee beeksisa viidiyoo hojjette wallaa gaamoo akka ummata oromoo birrii naalaa fudhatan jettee ummata oromoo goyyomsite sana seenaadha baran beeksisa maalitiin sa'aatii kanaan hojjetamu bareeddu sa'aatii 7 bara halkan keessa sa'aatii qixxee beeksisa hojjechuu dhatte viidiyoo hojjechuu dhatte viidiyoon halkan kanaan sa'aatii dhiira lama jidduu teessee viidiyoo hojjettu maali joo maal inni meenaa himaa faaraan ta'ina farafaramina ummata oromoo miliyeetama meeqa asirratti quuftuun tuni bar ismaartii baay'isa way ismaartiin akka quuftuun jirtu dhugaa rabbi ismaart quuftuu jechuun bar nama oromoo miliyeena meeqa goyyoomsiteedha bar otoo sin ijaan argitanu otoo sin gurraan dhageessanu bar nama sin ashkara akkarteedha bar quuftuu jechuun wallahi nama sin goyyoomsiteedha bar xiqqaa isinitti fakkaatte mitiin ismaartii naati mucayyoo ismaart wallahi ismaartiidha ammas viidiyoon hojjechuu dhaqe jettee hoggan ammoo kaatanii dhufanii viidiyoo hojjechuu dhaqxe jedhanii koomantii barreessan sa'aatii kanaan nuti hin beekna nuti isinumti jazbaa fi nuti hin jabzoonu nuti daa'imni nu goyyoomsitu hin beekna otoo beeknu huba wajjin jette sareen nuti otoo beeknu callisna malee hin beekne ani duras gaafa birriin ishii suni badu soba akka ta'e meer bar jaalallee ishii waggaa meeqa janajjanteen beekuu jette bar gabaabuma kan jaalallee ishii waggaa ishiin kaatar ishiin saudii bichaan deeme jette kaatar akka deemtee dhufte hime jaalalleen ishii dursa kaatar turtee achi gara akka saudii dhufte hime ishiin garuu an biyya namaatu deemeen beeku kaatar waan sauduma tana yeroo duraatan dhufee jette gaafa mana sanaa ishii balleessin nan sobe achi dhufte immoo takkaa jaaladheen beekuu jaalalleen qabu wette gigim jaalalleen ishii immoo lakkii waggaa tokko waggaa lama wal janaa jennee nama gaarii turtee hamma miidiyaa na dhiichi naan jettee na dhiittee na biraa deemtee gas isi quuftu jechuun nama kisin ummata miliyeena meeqa mataarra teessee gassinitti fincooftedha hin dagatinaa kan hunda keessan ashkarakkarte hunda keessan ስለዚህ mana madaamii mataa fayyaan naate mana madaamii nuti shamarri mana madaamii jirtanii gaas shamarri mana kontiraataa jirtan lakkoofsa tokko barreessaa lakkoofsa tokko barreessaa shamarri mana madaamii keessa jirtan kontiraata kaanin jechaan jiru shamara kontiraata jirtu mana kontiraakata kan jirtu du'aan sinii godha du'aan nu godha waluma keenya yaa rabbatiin dandeessaa yaa rabbatiin dandeessaa akka dubartoota xiqqaan guddaan ala keessa kaatee minnifkatu kana nun godhin yaa rabbatiin dandeessaa manuma madaamii keessatti gadi nu qabi nu jiraachisi akkuma gadi jennetti gadi nu qabi ammallee daggamiituma gadi nu qabi yaa rabbatiin ollu nutti hin kakkaasin ollutti ejjetin ati yaa rabbi ollutti ejjisiisisan booda achi ollutti ejjetnaa ennee mana gannee baana achi akka isaanii ta'uun hin hafu yaa rabbati nu gargaari mana kana keessatti mataa keenya gadi nu qabi akkuma mana madaamii keessa jirrutti mana madaamii keenya keessatti mataa keessa gadaa qabu dhugaa rabbi rabbiin hunduma keessa naa qorrisiisu ooyinaan rakkoodha rakkoo keessa galta ooyinaan akka kana minniif kanneen gara waan taane karaan taane irra gorra gaafa kana qabbanaa yaa rabbati nu qabbaneessi qalbii nutti godha
qalbii nutti gooterta ammas qalbii nutti godhi dabalata amma kontiraata keenya finnee mana warra keenyatti deebinutti yaa rabbati gannu qabi yookaan immoo dhirsa bareeda isaa nutti fidiiti dhirsa gannu qabu wayii dhirsa miidiyaa irra nu galchu wayii nutti fidiiti mana madaamitiis baanee nu jiraachisu arganneen naanis kunis bareeda yaa rabbati nutti qabi ameen yaa rabbi kan kanarraa nafeen akka shamaroota kanaatti ala keessa baadhee ejjuun barbaadan yaa rabbi adaraa nu qabati gadi nu qabi shamara mana madaamii keessa jirtu kan ooshinti beetii arabaa malee waa takka hin beenne yaa rabbati gannu qabi yaa rabbati akka gannu qabdetti amma gannu qabi ameen jedha shamaroocha huddoocha ameen jedha dubbiin jabaatte wallahi dubbiin jabaatte ameen jedha ameen jedha dhugaa rabbi ameen jedha እናቴ nuti waan biraan beenu Orrof dafa maleen arginu. Kana booda shinti beetii arabaa jennaa, kushinaadha jennaa, kichinii keessa gallaa, kilaasii keessa gallaa, achii immoo as dhufnaa, achii rafnaa, in kaan hojii teenya tanuma. Dhiiran arginu, dubartiin arginu, miidiyaa irrattis hin argina nuti. Bilbila keenya irrattis hin argina nuti. Wallahi alhamdulillah ani anan azziru dhugaa rabbi galata rabbi maatiin koo bakka hin jirretti madaamintiya bakka mana hidhaa taate na argamteen. Wayyoo doona si bahe anis akkuma keessanii kanan taa'uu noolu. Anis akkuma keessanii kanan taa'uu noolu doona si bahe. Wanti kabajaa namatti gootu wallahi mana kontiraataa malee gonkuman jirtu. Otoo barbaadde kan dhaquu hin dandeenye kontiraan. Dhugaa rabbi. Wallahi rabbiin sinaa jabeessu warra mana kontiraataa artan. Hin bayina ganaallee hin bayina. Gara fuulduraallee hin bayina. Namta akkaatanii akka hin baane mana san mana dhiistanii baanan dhumatte dubbin achumatti karoorri keetis achumatti hafa waan biyyaa baates achumatti gatte waan hunda dagatte achumatti waan hunda ofii dhiistee baata bakka. Ati eenyummaa keessa duraa san isa biyyaa fiddee dhufte san mana kontiraataatti guyyaa baatu sana mana kontiraataatti gattee baate. Achumatti hafeenne bakka suma wajjin achumatti. Ati nama biraati hafuutee baatu mana keenya kontiraataatti. Ay shamara keenya. Yoo baatan hin bayinaa jechaan jiru. Garuu ba'uu dandeessan. Gaafa dhirsa bareeda, dhirsa sin jaalatu, dhirsa sin kabaju, dhirsa sin jiraachisu, dhirsa maatii keessan irraa sin fuudhe yoo argattan bahaa jiraadhaa sana sin dalsan. Kan kanarraa nafe ejjuman ba'aa minaaminaan jiru hin danda'u sun. Hena. Geema taphanna qixaatiif hojjeeftaa? Hin qaxaamu hin qabaan giiftaran qabu. Abara biyya. Konfidensiin kiyya kun konfidensii akka midhaara. Nama 300 si jala jiru. Nama 300 jala qabattee dha sodaata. Dubartiidha isaa? Ati dubartiidha? Waan fedhe haa ta'u maal si galchisi? Mee achi garagari maanni kun mee akkana godhe rifeensuma kee fakkaate hoo? Lubbuu geema taphanna hojjeeftaa? Wanti kana. Qaxaamu wallahi yommuu firoo dhagaa firaa. Wallahi dhiiruma wanna kana hidhatu hin jibbaanne dhiiruma shaashii gurraacha kana hidhatu. No, argisa waan godhe argaa jirtu waan lubbuu. Ani zayitii wayii firdi beeraadha zayitii irra isa dibadhe sammaaf. Dhiirri zayitiin dibataa isa? Tu. Matana qubaa. Oh miskiina kun. Dhadhaan dibattu ture sammuu. Dhadhaan hin jiru lubbuu biyya keenya kana. Akka natti of jabeessitee ofiitee soodoo si xiqqoo baatee nagarramaayu. Jabeesseen hin yaar furataa dhabu. Maan ma gosilaa of goggosite? Of goggosite mara? She is very scared because she doesn't have gifter, you know. That is the problem. Game at the what? Dhiirri waan dibaasa? Game at the what? Game at the what? Ani garuu siin qaxxaamu by the way. Maadaan qaban qaxaqaxama. Taap godhan. Ani nama hedduun na jala ta'a garuu taap hin godhan. Ati argannaan si qaxxamaan? Hin qaxxaamtaan argannan. Ayyee qixaatiin meeqanaa ta'u? 1,000. 1,000 waan barbaadne ol qaxxaanasaa?
Okay, let's go. Dhaqati immoo gantuudha kajeeltate yookaan hiikakaa naa wuce. Punishment and 1,000, guys. Keep going. Ani waa dibatanatti fakkaatu dhiirri hin beekun. Rifeensatti moo? Taaptaap godha guys. Rifeensatti moo anji? Hojjattittiin hin bareeddi miti. Taaptaap godhaame warri fooloo narra hin qabne fooloo taasisaa hojjattittiin hin deemne. Bannaati seenaa. Anchi yeroo baay'isu dhiistee yeroo biraa kenniti laal eenyu inni tun. Tasniim. Lubbu yeroo waa kennan hin beektu. Yeroo baay'isu keessa darbe. Waan sin jedhe na dhaggeeffadhu anchi. Wait, boss, wait. Seenaa. Bar aniin kuni osoo durbatee baay'ee bareedamii durbummaa wallee durbu. Osoo durbatee. No, dhiiruma irratti bareedda dhisi. Akshinii dubaraan qabdu. Oyyee amma dhufee. Rakkoon qabu qoya ana isin himaa guys. Wait. Akshinii dhiiraan qabdu. Nan jaaladhe minaa gabbaachuutu nan jaaladhe mijattiin hin deemnaati. Hin xiqqaatte malee taamiraan dhichi. Ani moo? Garuu xiqqoodha naan taatu.